Mee warri waan kana yaadattan jirtu akkanatti yeroo baadiyyaa keessatti daa'ima akkanatti baatanii guddisan yaadattu? Ani dhugaa dubbachuudha fi abdiisaa akkanatti hin baadhee guddise jechuudha. Yeroon xiqqoo nyaata hojjedhu bakka yeroon na dhibee namni bira hin jirre ta'e akkanattiin duddarra godhadhee hojjedha jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii. Kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoon yaa baay'eetu jecha. Egaa warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Akkasuma immoo warri ta'aa jirtanis hedduutu akka galatooma ulfaadhaa eessaniin jedha. Egaa akka hordoftoota koo'ee irras burteen maal qabattee dhuftee jechuun keessan yeroo burteen kun akkuma argitanii abdiisaa kooliin jirra jechuudha viidiyoo waraabee. እና nama meeqatu yaadata akkasitti baadiyyaa yaadattu akkatti baatanii nu guddisanii maatiin keenya akkatti baatanii anis akka isaanii kanatti hin baadhe jechuudha abdiisaa akkanatti hin guddisee jechuudha walumaa galatti abdiisaa akkanatti hin baadhe jechuudha baay'ee garramamu yoon akkanatti baadhe kana isaan hin beekanii baay'ee tokko garramamu jechuudha ishee lafa si harkaan dha'uunaan jedhu dha'uun jedhaan maaliif na hidhadha kaasirratti jarkiidhaan jedhaan እና ijoolleen fa'a dhugaa dubbachuuf ijoolleen namticha suuraa fa'a kaasanii obboleewwan fa'aatti viidiyoon bilbilanii natti agarsiisu jechuudha. Kanaafiyyu akkana kanatti guddise jechuudha. Namni yaadatanii jirtanii baadiyyaa keessatti akkanatti baatanii nu guddisanii anis immoo abdiisaa akkanatti guddisee jechuudha. Hin jaalatamu caanii baay'ee tokko jaalata. Yoo akkasitti baattee guddistu bakka kottu kori jecha yoon jedheen hin beeka jechuudha. Yoo bo'aallee jiraate hin kora jechuudha beektanii waan barattee fi daa'imti kun yoo waan barsiiste hin beekaa dhugaa rabbi waanumaati barsiiste kana qabatti daa'imti jechuudha. Wanta ati barsiiste hin dhiistu jechuudha hin qabatti. Sammuun daa'imaallee hedduu waa qabata dhugaa rabbi jechuudha. Innaa maaliif isin hin beektanii? Wannan jedhee san hin qabata afaan oromootiin illee hin qabata afaan oromootiin wanta hin jedhee san hin qabata jechuudha. Amma lakkoofsa yoon takka lama sadii akkasuma jedheen in lakkaa akkasumatti tokko lama jedhee sun afaan lakkaa jechuudha. Lakkaa yoon jedheen jechuudha. Daa'imti sammuun daa'imaa kun bakka dhugaa rabbii yeroo daa'ummaatti waa qabanne jechuudha. Gaafa waa qabatte yeroo daa'ummaa keettiin irraanfattu jechuudha. Innaa kanaafiyyuu maasin jechuu barbaade seetanii kanaaf daa'ima hin beeka jechuu barbaadetanii waa hundaa hin beekaa sin jechuu barbaadetanii akka viidiyoo waraabus hin beeka bare hin beeka bar mucaa mateennaa akkanatti hin guddisee jechuudha akkanatti hin baadhe garuu Oromoonni akkatti hin baatanii hin beektan isaan bira sin raffisanii akkatti sin baatanii jechuudha annan baadhaa amma gisee jabaa kan dhiise malee qalaal hin baadhu jechuudha gisee duraanii. Baadhaa akkasuma dasoo hin taane gisuma boo'een bakka duddutti fa'aa baadhee raffisa jechuudha. Bakka maaliif bakka garaan nyaattis waan ta'eef nan baadha. Garuu amma jabaadha waan ta'eef yeroo jabaa kana immoo si dhibaa yeroo xiqqoo tana sin dhibu jechuudha. Yeroo xiqqoo baay'ee nama dhibu yeroo jabaa kana immoo hin dandeessu jechuudha. Innaa akkasitti baadhee guddisee abdiisaa jechuudha. Akkasitti viidiyoo faana laaltii obboleewwan adaadawwan isaanii jechuudha. Bakka ana eebbisoo kanatti faana laalanii jechuudha. Abeet akkamumatti baattanaan jedhu bakka yeroo qaadhi qufaa yeroo nyaata hojjedhu fa'aa akka ittiin baadha jechuudha. Yoo inni dhibe bakka nan baadha jechuudha. Maaliif yoo hin beektan ka ijoolleen dhiirallee akkasuma baay'ee wannoon jedhani namaaf wannoon qaban garuu hin qabdillee ijoolleen bakka timirtii deemus waan ta'eef yeroo isaan timirtii deemanii nyaata hojjedhu bakka ofuma kiyyaafin akkanatti baadhee hojjedha jechuudha. Bakka maaliif bakka garaana nyaatti kan hin beektanii miti guddisa waan ta'eef isinis gaafa guddistan agartan akka daa'imti garaa nama nyaattu jechuudha. Walumaa galatti gaafa akkam beekseetan gaafa guddistee agarte guddisa wayyo soo guddistanii agartanii garaa nama nyaatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf rabbi garaas nyaatti akkuma ilmoo ta'eetii san caalaa garaas hunda'uun ilmoo ta'e caalaa garaas nyaatti maaliif guddisa namni sun amanneetu sitti kennee miti. Bakka guddisa jechuun hin ulfaata biyya keenyatti illee hin beektanii guddisa akkanatti namaan kennaniyyuu guddisa fa'aa kan namaa kennan fa'aatu jira jechuudha. Kun osoo naa kennan ta'in adaraadha waan ta'eef bakka natti guddisee akkuma waan kiyyaatti hin guddisee jechuudha. Akkuma waan ofii kootii dhaleetti mucaa kana guddisee jechuudha. Innis akkasumatti na jaalataa akkuma haadhuma na se'a bakka osoo huruufaa dhufee fiigee ana biran dhufini osoo waan fe'e ta'e yoo ana kushiinaa dhabe fiigichaan
bakka kilaasikooti dhaqa. Hagana arguttee lafan taa'u jechuudha. Ani guyyuma nan galee waanuma inni ta'u ani bakka isuma yaaddaa jira jechuudha. Isuma bu'aal kan guyyaa dhugaa rabbi. Maaliif na barate yaa rabbi kun jedha. Deemi achi jara faa bira rafin jedhaan jedha. Rafnaan jedha. Lammaa fi noomnaan jedha. Deem jara kee bira rafi abbaa kee bira rafin jedhaan. Adaadaatii bira rafi fa'aan jedhaan. Sarmu jechuudha. Maaliif bakka na barate waan ta'eef. Walumaan rabna, walumaan kaana, walumaan deemna, bakka taphatana takkitti kophaa deemu. Duraan wajjin deema yoo ta'u osoo biraan hafe jechuudha. Innaa akkasiin jedha. Amma gisee makiina irraa bu'u kaabee tapee bakka dhuba fiigula. Shaantaasaa qabatee dhuba fiigu kilaasikii dhufa yookiin immoo qabeetiidhaan dura qabeetii seenaa qabeetii nadhabnaa kilaasii dhufa jechuudha. Laala daa'imti ergaa takkitti si barattees jennaa sirraan deemtu akkasuma immoo waa'ee sitti himtu isa waan itti himtu isa illee daa'imtiin qabatti jechuudha. Innaa akkasiin jedha obboloota koo abdii isaan baay'ee garaana nyaatte. Baay'ee garaana nyaata jechuudha walumaa galatti. Maaliif natu guddise waan ta'eef guddisni baay'ee garaa nama nyaatti gaafa guddittan agartan. Teetirra ilmoo teetirraa yoo ishee garaas nyaata bakka maaliif. Namni okiniif kan arabaati akkasii maal jedhan ilmoo arabaas taatu rabbitu irraa haadha fudhate malee waa isheen irraa deemte of ajjeefte hin ajjeefne. Rabbitu guyyaa isheetii irraa fudhate ilmoo xiqqoo tanarraa haadha jechuudha. Bakka garaa nama nyaata. Ilmoodha bakkuma hundattuu daa'imuma dhugaa rabbii nama daa'ima jibbuun jaaladha. Ani daa'ima arbaa taate daa'ima anuma abbaa barbaaddaa taatu dhugaa siniin jedha. Waan bira jiru osoo hin taane daa'ima nan jaala akkanumatti hin jaaladha jechuudha. Daa'ima hin jaaladha bakka. Maaliif kennaa dhabar daa'ima jechuun bakka atis kan argattu deebisi immoo daa'imti nama ishiinis kana sani maal beetti dhugaa rabbiiti maal beetti dhugaa rabbii wanni ishiin beektu kun jiru jechuudha. Wanni ishiin beektu maaltu jira. Akka namaa guddaa tonkolii sirratti hojjechuun beektu. Yoo guddate kaa ilmi namaa guddannaa hundumti namni keenya hunduyyuu guddanneetuma waanuma adda addaa barannee miti akkasuma yoo ta'e yaa guddattee barattu kaa. Garuu gaafa xiqqoo tana jibbuumati ishiin akkasii daa'ima akkasii isaan akkasii osoo hin taane daa'ima san maarageen qabuudha. Maaliif namni namaa mati kasii argu waaqayyotu si arga jechuudha. Waaqayyoon boruu ilmootee akkam irraa taata akkam taata jettee of gaafachuu qabda. Mallattoo gaafii ofitti gochuu qabda jechuudha. Kanaaf ilmoon hundaatu ilmoodha waan taateef bakka akkuma teetii isa itti ilaaluu qabda ilmoo hundaa wal dabarsuu hin qabdu. Waan yoo namni tokko yookiin si bira fidee waa jechuun ilmoon takka amma gisee mana kee dhuftee teetii irra kenniteet kan sanii yoo dhiiste waaqayyo si arga jechuudha gaarii miti. Ilmoo hunduma yoo shan taate waanuma ilmoo teetii keessan addaan caccabsite hundumaafuu shanan sanii kennuu qabda jechuudha. Maaliif ilmoodha duudhaa afaan maddee si eeggatti waasan jechuudha. Kanaaf ilmoo arbaati jettee daddarbuu hin qabdu. Ishiin boru akkas jettee darbuu hin qabdu. Maaliif rabbitu nama arga waan ta'eef ilmoo namaan beektu. Yoo ta'es warruma jabaadha malee ilmoo wanti ishiin beektu hin jiru jechuudha. Ilmoo duudan wanni ishiin beektu hin jiru. Afaan baastee waan isin jettu hin qabdu. Kan hin beektus illee odoo ta'e eeyyuu kan hin beekne immoo jibbuu miti. Bakka namumaayyuu jibbuu namumti yoo si jibbate hin jibbeen. Innaa akkasii isin jedha obboloota koo kanaaf ani dhugaa dubbachuuf akkuma isin jedhe mucaa kana adaraatumaan nama qabaa ashumatu ganna qabeena teechisee bakka. Galata waaqayyoo isin jedha kaakuma mana nan boo'a giseen biraa galu akkaman ta'an jedha bakka yoo rafu kana woshii naammatee rafti kana nan boo'a galgala bakka gisee rafnu jechuudha. Nuguu guyyaa rafna bakka ijjumaa rafna bakka been kilaasii keenya seenee rafna jedhe bakka hin rafa. Innaa bakka na barate jechuudha walumaa galatti akkuma na barate. Ani gizuma hin gale maal akka ta'u bichaa isuma sammuu keessaaf of naannachaa jira. Waaqayyoo cinaa ta'u wanti hin godhamu hin jiru yaa. Ngootu hin jiru kaasoo namaa kennanii fudhatanii namaa kennanii kanaaf akkas isin jedha obboloota koo namni yaa'ame waan akkana yaadannee akkanatti daa'ima yookiin maazirii teechanii baattanii yookiin kan obboleessa keessanii baattanii yoo jiraattanii koomentii irratti barreessaa illee akka ittiin baadhe jedhaatiin barreessaa isin jedha akkasuma immoo abdii isaa tanallee waaqayyo si haa guddisuu jedhaame. Innaa akkas isin jedha ijoollee namarraa himati kan argatan waaqarraa argatanii garaa nama nyaatti dhugaa rabbi. Ufumaan beeku miskiina kana rabbi naa nyaatu. Waanuma mucaan kun beeku tokko hin jiru. Wanta inni beeku tokko hin jiru mucaan kun dhugaa garaa na nyaata rabbi. Akka nama jabaatti miti jechuudha. Innaa akkas viidiyoo biraatti itti deemnutti nagaa naa ta'a fayyaa naa ta'a baay'ee.